Ashamaa akka jirtan nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyo isin nagaadha miti hunduma keessaniif nagaan waaqayyo araarri waaqayyo iddoo jirtan isiniif haa ta'u jecha nagaadha miti anis nagaa kooti har'a kan isinii qabadheen dhufee kinoo akka fiqirii wajjin wal qabannee dhufne jaarsummaa nama araarsuu jechuudha akkasuma immoo warra abbaa manaa gatee tasaafaruu hedduu akka hin deemne jennee karaatti hambisuudhaaf dhufnee jirra. Ruuttaa har'a hambisuu jechuudha. Akka isheen xiyyaara hin kortummaa duraa hin maal kortiin soofdee jechuudha. Yaada bazawii yaada nutti fakkaabbaddeen talattiin tuni. Maalii isheen eenyuma caaltii nutti fakkaabbaddee akkasitti hundee har'a ammaa hin hambisne jechuudha. Hin deemtu eessayyuu hin deemtu mucicha gattee eessa deemti mucaashii gattee jechuudha nutti fakkaabbaddee. Inna lamaan ni nyaa'u. Fiqiriyeen amma ruutaa daawwalteetoo yaamteerti jechuudha. Akka isheen dhuftuuf isheen immoo nan deema jechaa jirti jechuudha. Mee ilaallaka hin deemtire hin deemtu hin hafti jedhee yaadaanis garuu hin beeku. Beeknaatu fiqiriyee fi abarreeshin tanaan dura ka wajjin dabarsan miidiyaa kanarratti argatan jirtanis waan ta'eef soba waan ta'eef waan tokko farqaa qabdi jechuudha. Akka soba ta'ee isa sanitti agarsiiste hin hafti jedhee mayyaadha. Innaa wajjin mallaalame. Kinooti akkuma argitanii ruuttan dhufti aara ministeera ofirraa buusi. Miicayyoo ofirraa gabbuusi wayi godhu. Maalikaa kinoo inni abarreeshin immoo asirraa kinoo harkaan baratee jira. Isheen ministeerii ishee laxxafattee masmaayyuun qabduun talatti nabbe. Innaa haasaa jiru jechuudha. Isheen immoo akka fiqiriyeen akka tattaasartutti akka jidduu isaanii hariiroon tokkollee akka hin jirre jechuudha. Wanti tokkollee akka isaan gidduu hin jirre nama yeroo abarreeshin dabbaretti akka abarreeshin bira dhaabbattuuf kan barbaadedha jechuudha. Jechuun inni bira dhaabbadhu waan akkasii akka jajjabeessituudhaaf malee fiqiriyeef abarreeshin jaalalli jidduu isaanii jiraate waan tokkollee jidduu isaanii jiraatete miti. Abarreeshinis immoo asitti naamanii wantoota silkiirra jiru hundumaayyuu ilaaluu akka dandeechu wanta akkasii taasaa jira. Isheedhaaf immoo dhugaa ta'ee hin fudhanne wantoonni isin godhaa turtanii wanta laphee kiyyaa na jabeessedha. Bakka akka isaaf boota hin qabne bakka isarraa yaada kaastee takkaasitti taasaartu ruutammoo ni beektu mala isaanii waliin intini bakka. Gigiraami waan jette duubatti hin deebitu jechuudha. Akka har'a galgala akka tasaafartu waan akkasitti taasaa jirti. Ani nan deemaa hin hafuu intiniin keessa muramee jira waan akkasii sanitti taasaa. Inni nan deemaa hin hafuu har'a galgala akka tasaafartuutti jechuudha. Akkasitti taasaa jirti. Fiqireen immoo nan hambisa jettee abdattee jirti. Inshaallah hin haftee neetuma yaadna kaamee ilaalla. Asii wanni kun jechuudha. Diraamaan isaanii suutuma soota jedhee karaa qabachaa jira dhugaa rabbi jechuudha. Baay'ee mijaa anu rakkadhe. Ani wajjin rakkadheen jiran dhugaa jettan warra wajjin rakkattee jirta ganneeti jara kan wajjin hinaan jettan isuma dhugaa rakkadheen jiran mikinaatu. Bakka amala ruuttaa hin beektanii baay'ee intini wayitii bakka waan jettee keessatti hin deebitu. Amma immoo nan deema jette kaan amma immoo gaafa bakka ruuttaan baay'ee lolteen jechuudha. Fiqiriyyeedhanii akkamitti ati jireenya namaa tolchuudhaaf yookiin jireenya kee balleessuudhaaf deemtaa faafiidhaan addaan baanii jiranii ture. Faafiin baay'ee akka miidhame akkamitti jireenya namaa tolchuudhaaf kan kee akkamitti balleessuuf deemtaa faafiin siif jedhee waan meeqa ta'ee jarra akkamitti akkas goota wantoota akkasii jechaan hin jiru. Fiqiriyeen immoo lakkee ani akkas dhugee osoo hin taane yeroo sanii ilma dhiirate waan ta'eef waan gaddee jiruuf waan keessan koottu na jajjabeessi waan naan jedheef ananii bira dhaabbadhe wanti nuti asirratti hojjenne hundumtuu akka soba ta'e hariiroo tokkollee akka isaan jidduu akka hin jiraanne akkasumatti akka bira dhaabbatteedha malee sagalee marallee jechuudha. Yeroo jalqaba abarreeshin kinoo akkuma argitan asitti fiqiriyeen baay'ee kaffaamtee baay'ee itti himaa jirtu jechuudha. Baay'ee kaffaamtee jirti. Mikinaan isaa isheen ani dubbii tolchuudhaaf ni malee balleessan jira kinoo imimmaa argachaa jirti baay'ee kaffaamtee jirti jechuudha.
Kinoo akkuma argitanii ruutan asitti immoo wantoota isaanii jechuun kaameraadhaan duubatti wantoota dabarsanii wantoota akkasii abarreeshanii sagalee minaamina kan ergeef isaan kanneen ilaalteerti. Kana ilaaluu isheetti immoo baay'ee itti gammaddeerti ruutan jechuudha. Miknaatum wanti tokko akka hin jiraanne isa bira dhaabbachuu ishee bichaadhaan akka ta'e bakka waan akkasii akka ta'e ilaalteerti. Innaa hin deemtu jedheen yaadaanis jammar deemtu isheetii sobaa yaadannuun taphatti tonniini. Innaa mee ilaallaqaa isa kana ilaalte hin deemti moo hin deemtu fiqiriidhaaf dhuguma hin hafti moo hin haftu hin laallame wajjin waani. Kinootti deebisteerti silkii maaliif ilaalte wanti ishiin ilaalte hundumtuu waan tokkollee akka irraan argine jechuudha. Badii tokko akka irraan argineedha waan ta'eef baqa hin deemtu jedheen yaada wanta waan isheetti bahume ilaallaka jechuudha. Fiqiriyaan hin gammadde abarishis hin gammada. Hundi keenyas immoo yoo tokko ta'anii hin gammadaanis nan gammada mataa kootiin jechuudha. Maaliif tidaariin qalbii miti jechuudha. Akkasumatti keessa ba'anii akkasumatti gulfanii namatti tole ta'anii namatti tole keessa kan ba'anii jechuudha. Mee ilaallaka wanta ishee wassantu hin deemti moo egaa kanammoo isa kanammoo taragaaggaatee ilaalteeti waan hundaa hubatti mee ilaalla waan murteessitu kaamee ilaalla. Mee isinoo maal jettu waan kana yoo dhugaa argite kan ta'e jechuudha. Silkii isaanirra amma waa argite tokko hamma tokko fuulli ishee ifee jira jechuudha. Maaliif akka waan badaa tokko akka dhagarre jechuudha. Abarrishii fi fiqiriyee gidduu hariiroon hin taane akka hin jirre ka obboleewwummaaf yookiin akkasumatti wal gargaaruudhaaf alatti akkasumatti wal gargaaruu isaatiin alatti malee wanti tokko akka keessa hin jirre argitee jirti. Hin deemtu jettanii maayittu ani hamma argattu yoo muddame jechuudha. Maaliif bakka egan kana argee hin deemu yookaan dubbii kana natti arraamu maal akka jettutti muddamee jira jechuudha. Gorsaa jirti jechuudha. Akkamatti bakka akka lekkiin goone minaamin akkasitti itti himaa jirti jechuudha. Wantoota akkasii faafii akka gudda'u hin qabne akkasitti godhuu hin qabdu waan baay'isii oolee minaamina jette akkasitti bakka kanatti gorsaa jirti. Bakka kanatti dhugaa jette jechuudha. Maaliif ofiishiitti nama jaalattu ofiishiitti kan nama ofiishiitti jaalattu miidha. Akka abarrishiin immoo hin miidhamne abarrishii bira dhaabbachuu akkamitti ta'uu dandeesse jechuudha. Maaliif faafiin ishee wajjin waan baay'ee rakkate jechuudha. Miidiyaa kanarratti baay'een ilaala jechuudha. Isaan naannoo sofa isa suma miitummaa abarrishii immoo gargaaruudhaaf akka abarrishiin hin miidhamne abarrishii bira dhaabbachuudhaaf maaltu akka barbaachise sammaa miitii kana maaliif akka inni hin miidhamne maaliif goote asitti anaafillee gaafidha. Ruutallee kan gaafitti ta'e kana jechuudha. Maaliif inni sun hin miidhamaa kanaaf akkamitti yaadde saniif immoo waan baay'ee kasiif ta'e akkamitti yaadu diddee miidhamni isaa maasitti dhaga'amu didee sunis ilma dhiiratee kunis ilma dhiiratee wantoota akkasiitti gaafachaa jirti. Asitti immoo dhimma kiyyaa fi dhimma faafii dhiisii wanta akkas jedhu kan jechaa ni jirta jechuudha. Dhiisii anaaf dhiisii minaamin jechaa ni jirta jechuudha. Mee ani immoo amma kaawwan hundarraa yoo silaa silkii isaan dhugaa argite wanta akkasaa inni homtuu guddoo akka hin jirre akka obboleewwanii akkatti dhiyaatte kana argiteerti waan ta'eef hin deemtu kan jedhu na muddee ammaani. Kinoo akkuma argitan asitti ruuta fageeggetteerti. Maaliif silkiirra waan tokkollee hin argine jechuudha. Akkuma kana arginu warri gisee san cabate acabacabdan jechuudha. Abarrishiin maal akkasii fiqiriyee fuudhuudha maal akkas ta'eetta waan akkasii hin jiru jechuudha. Uummanni diraaman duratti hojjechaa nu fixaa jiru jechuudha. Hin deemu jetteerti laal kinoo argita akka kinoo ruuta akkatti ishiin kofaltu hin deemu. Innaa fiqiriyeen asitti amanuu dadhabdee dhugaa jechuudha. Maaliif kinootti hamma masqalii afaanitti qabachuutti qabde jechuudha. Asitti unnatti bakka dhugaa jechaa jirtaa minaamin jechaa ni jirti jechuudha. Maaliif ana sirratti waan tokko waan nan taazzabe jechuudha. Dhugaa rabbi waan nan taazzabe waan tokko jalqaba isaa ilaalanii osoo hin taane dhuma isaa ilaalanii dubbachuudha jechuudha. Bakka waan xinnoo arganii dubbachuu osoo hin taane hamma dhuma wanta sun eessa akka ga'u ilaaluudha.
ka'umsa isaa bicha osoo hin taane dhuma isaatiillee ilaaluudha jechuudha. Kinoo isaan akkasitti kolfanii yeroo isaan akkasitti xiffiidhaan walitti kaatu, dhiirri xiffiidhanii dhiitichoodhanii, dubarri xiffiidhaan walitti kaatu. Amma kinoo immoo akkasitti gammachuu ta'anii masaafaraan isheetis dhussobaa innaa kinoo asitti Fikiriyyeen gammaddee jirti. Baay'ee utaalaa jirti gammachuu keessa dabalu. Innaa kana fakkaataa viidiyoon kiyyarraa ruttanii deemtu maal deemti miti abaardisheedhaan ishee walitti araaramteerti. Innanti ደግሞ akkuma ta'eeti wanni ishillee walumatti qaqqabateef jechuudha. Dhugaa waaqayyo namatti tole. Diraamaan isaanii kan namatti dhumateera bakka kan borummoo yoo tokko ta'anii walitti rarra'an hin argina jechuudha. Barri firuu ta'e yookaan immoo beekamu akkuma amala isaanii sanii kaamera wayii intanii godhaniituma tokko ija qabatee duubaan dhufeetuma walamma bakka waan akkasii hin argina. Lamaan nyaata baga waaqayyoon tokko sin ta'e sin godhe siniin jenna. Bilees diraamaa akkasii kana nurraa dhaaba mataan nun dhukkubsiin abboon jireenya iyyuu mataan nun dhukkubsee nurraa dhaabaa sin ofii keessan maal wayi gooda. An akka kooti rakkattan jirtanii mijara kana wajjiniin. Innaa viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Yoo jaalatanii laayik godhaa hammadumaa dhaggeeffattanii immoo simiin jedhina laayik godhaa wanta sanitti dhagahame gammachuu isaaniitti soo qabdan ibsaadhaa isiniin jedha. Amma viidiyoon biraatti walitti deebi'utti nagaatti baay'ee manni kun immoo akka bareedu laalladhaa isiniin jedha. Nagaadhaan turaayi. Amma viidiyoon biraatti walitti deebi'utti nagaa lannaaf turaayi. Laayik godhaa please.